Nagaa fi haraarii jaalalli waaqayyoo waaqa jiraataa dachaa daddabatee isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi hordoftoota jaalannee shoo akkam jirtan nagaa keessanii waaqayyoo inni kallattii hundumaa keessatti nu gargaare maqaan isaa kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u jechaa. Baga eeggamtanii gargaaramtanii yeroo sa'aatii kana geessanii gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qaba. Tolee gara mana jaalannee shoo kan dhuftan hundumti keessanuyyuu yuutuubii keessan kana sabiskiraayib godhaa isiniin jechuun jaalladha haarani warroonni jalqaba turtan immoo laayik gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif sheerii gochuudhaan koomantii naaf barreessaa yaada qabdan yuutuubii kana jala kaa'aa jechuun jaalladha. Tolee gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa jecha akkasumallee amantaa musliimaa warroonni hordoftoonni amantaa musliimaa hundumti keessanuyyuu bakka ayyaana Eidil Fixiriitiin isin ga'e yookiin immoo ayyaana keessanii isin ga'e isin jechuun jaalladha. Tsooma hiikadhaanii gooftaan inni kallattii hunduma keessatti nu gargaare maqaan isaa yaa eebbifamu እንኳን አደረሳችሁ እላችኋለሁ። የሙስሊምና እምነት ተከታዮች በሙሉ ተባረኩ፣ ጌታ ይባርካችሁ። ቶዴ waaqayyo sin haa eebbisu. Amma kallattumaan karaa yaada qabadhee dhufee yookiin mata duree qabadhee dhufee ittiin darba. Mata duree inni qabadhee dhufee mata duree tokkodha. Innis yeroo ammaa kana keessatti obboloonni baay'een amantaa musliimaa keessa kan jiran obboleettii tokko yeroo itti isheen macaafa qulqulluu gubduu argineerra tatarsaastee jechuudha. Akkasuma mootiin obboleettiin tokko kootaatii macaafa keessanirraa fudhadhaadha. Yoo fudhachuu baattanii nan gubaa yookiin akkasan godha jechaatii turte. Wangeelli egaa har'a duwwaa miti kaleessas gubachaatuma iddoo kana ga'e. Wangeela kana mootiin wangeelli jireenyaa, wangeelli dhugaadha, wangeelli karaadha, wangeelli Yesuusidha jechuudha. Wangeelli waan biraa miti jechuudha. Sagaleedha. Sagalee kanatti mootiin namni amane jireenya bara baraa qaba. Namni hin amanne mootiin du'a bara baraa qaba jechuudha. Yaa ta'u iyyuu malee obboloonni baay'een keessanii tariitii haalota isinitti ulfaachuudhaan ka'uu danda'a. Tariitii mootiin bakka wantoonni garaagaraa isin danqee ta'uu danda'a. I don't know. Hundumaafiyyuu jechuudha. Ani hin beeku. Baay'een dhaloota yeroo ammaa kana keessatti yeroo itti abdii kutannaadhaanii wangeela mootummaa waaqayyoo kanarraa garagalanii karaa biraatti itti deeman argina. Obboloota koo jalqabumaa kaasee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dirqama kanatti amanaa nuun hin jenne jechuudha. Itti amanuun keenyas fedhii keenya jechuudha. Macaafni qulqulluun akkas jedha macaafa Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti akkas jedheetoo dubbata. Namni amanee namni cuuphames hin fayyaa. Namni hin amanne garuu maalidhaa ittiin faradamaa jedha. Namni amane namni cuuphames maalidhaa hin fayyaa. Namni hin amanne garuu maalidhaa ittiin faradamaa jedha. Yoo amanne firdii jalaa baana hin fayyina. Fayyinni keenya immoo foon duwwaarraa osoo hin taane hafuurri keenya jireenyi keenya hin fayya jechuudha. Gaafa hafuurri keenya fayyu immoo hafuura waaqayyoo sana wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya beekama malee wangeela gubuudhaan hin beekamnu jechuudha. Kanaaf abbaa barbaadan jaalladhaa. Kuni mirga keessanii amantaa barbaadan hordofaa. Mirga keessanii amantaan kamiyyuu garuu kabajamuutii qaba jechuudha. Amantaa barbaadan keessa jiraadhaa. Amantaa keessan akkuma jaallattan amantaa nama biroollee jaallachuu qabdu jechuudha. Namoota baay'ee wajjin nan jiraadhaa. Man jiraadha kanas musliima wajjin jiraadheera, kiristaana wajjin jiraadheera, amantaa garaagaraa wajjin jiraadheera. Garuu akka amma itti nuti gochaatii jirru kuni waaqayyoo kan hin jaallanne, garaa waaqayyoo kan nutti geddu, namoonni illee kan nutti geddanidha jechuudha. Nuti waaqayyoof hin jiraanna, namootaafis jiraachuun immoo dirqama keenya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jireenya nuti jiraannu namootaaf jiraachaa jirra waan ta'eef macaafa qulqulluu gubuun yoo namni tokko amantaa sana keessatti balleessaa qabaate addunyaa guutuutu balleessee miti. Nama tokko waan ta'eef nama tokkicha sana seeratti dhiyeessanii karaa seeratiin gaafachuun hin danda'ama jechuudha. Garuu sababbii nama tokkichaatiif yookiin nama lamaatiif jennee macaafa qulqulluu gubuu jechuun baay'ee isaa dhorkaadha jechuudha. Ani yeroo kamiyyuu ta'e yeroo kanaan dura obboleettiin tokko quraana gubduu argeen ture jechuudha. Garuu quraana sana maaf gubdi jedhee baay'ee keessi koonatti dhagahama jechuudha. Gubuu hin qabanii jechuudha. Maaliif akkuma kan keenya jaalannu kan nama biraallee jaallachuu qabna. Maaliif akka mataa keetti nama biroo jaalladhu kan jedhu nuuf caafameera jechuudha. Of jaallanna yoo taane kan keenya jaallanna yoo ta'e kan namootaatis immoo kabajnee jiraachuudha. Garuu mootiin wangeela mootummaa waaqayyoo kana giddaa jedhaan osoo hin taane dhugaa itti ba'uun immoo dirqama keenya jechuudha. Anaaf dirqama kooti. Maaliif karaa fayyinaa kana fayyee taa'uuf osoo hin taane nama kamittiyyuu deemee wangeela mootummaa waaqayyoo dhugaa ba'uun dirqama kan kootidha jechuudha. Fayyeen jira waan ta'eef karaa sana mootiin
argisiisuun qaba waan ta'eefidha jechuudha. Kanaaf obboloonni sababii dhiiratiif jettanii dhiira biraa jaallattanii amantaa biraa keessa jaallattanii akkasuma immoo bakka haalli keessan isinitti ulfaatee yaada kamiiniyyuu haa ta'u amma macaafa kana kaleessa itti amannee har'a mootiin deebisnee ibiddatti gubnutti ta'uutii hin qabu jechuudha. Obboloonni amantaa musliimaa keessa jirtanis mootiin amantaa namaa hin dhiibina. Akkuma kan keessan jaallattan kan nama birootis jaalladha. Hin mormina. Karaa ittiin nama tokko amansiisuu qabdan wangeelli keessan quraanni keessan dhugaa baasiniin jedha yoo ta'e isin dhugaa baatu rabbiin keessan sun mootiin fakkeenyaaf amma nuti waa'ee Yesuus Kiristoos namootatti himna. Namootatti himuun gahee keenya raawwachuun immoo gahee Waaqayyooti. Gonkumaa jechuudha. Waaqayyo naaf falmaa, naaf mormaa, naaf lolaa, naaf akkas ta'a hin jedhu, naaf namaa wal lolaa hin jedhus jechuudha. Wangeelli hin jedhu. Kanaaf isin namaaf mormitanii nuti garuu waaqa morminuuf hin qabnu. Waaqa mormamuuf hin qabnu waan ta'eef Waaqayyo waaqaadha. Waaqni naaf mormaa nuun hin jenne namni balleessaa isaa hojjetu maalidha? Firdii harka rabbiirra yookiin harka Waaqayyoo irratti fudhata jechuudha. Kanaaf waan har'a facaasatee jirru boru galfachuun keenya nuuru. Gaarii yoo facaasne gaarii hamman. Badaa yoo facaasne mootiin badaatu nu qaqqaba waan ta'eef bilees wangeela hin gubinaa. Waaqayyo sin gaafata wangeela hin gubinaa. Akkasumas mootiin sababii amantaa biraa hordofuudhaaf amantaa pheenxee yookiin immoo amantaa kaatolikii dhiistanii karaa biraa yoo deemtan dhiisaa rakkoo hin qabu jechuudha. Dhiisaa malee wangeela gubdanii firdii ofirratti hin dabalina jechuu barbaade. Wangeela gaafa gubdan immoo wanti isinii galuu qabu kuni wangeela kana caafamee kan jiru waraqata irratti caafamee isa jiru gubdan malee jecha sagalee Waaqayyoo gonkumaayyuu hin gubdan jechuudha. Gonkumaayyuu gubuu hin dandeessan. Wangeela kana waraqata irratti isa caafamee jiru kana gubuutii hin dandeessu. Garuu dubbiin Waaqayyoo maalidha? Jiraatadha. Bara baraan immoo jiraatee hafa. Laftii fi samiin kun darbuuf jira. Sagaleen koo maalidha? Sagaleen koo hin darbu jedheedha waan ta'eef jechuudha. Laftii fi samiin kun yoo darbeeyyuu sagaleen Waaqayyoo hin jiraatan yoomiyyuu hin darbu jechuudha. Kanaaf isin akkasumaan tokkoffaa firdii ofitti dabaltanii lammaffaa immoo itti dadhabdan malee sagaleen Waaqayyoo kun hin gubanne waraqata gubdan. Garuu mootiin eessatti caafachuu qabna? Gabatee garaa keessanii keessatti maal godha? Caafadhaadha Phaawulos. Muuseedhaanis mootii Musee osoo hin taane Iyyaasuudhaan Museen gabatee garaa keetii keessatti seerataa fi abboomii hundumayyuu maal godhe caafadhu jedheeni itti dubbate jechuudha. Kan nuti caafachuu qabnu kan garaa keenya keessattidha malee isa waraqatarraa kana miti jechuudha. Isa yoo dandeenye qo'annee qayyabannee macaafa qulqulluu kana akka hafuurri qulqulluun sammuun keenya akka qabatutti wal nu simsiisutti sammuu keenya keessatti Waaqayyo akka nu qabuuf kun immoo akka keenya yookiin yaada keenya osoo hin taane hafuurri qulqulluu yoo nu gargaare duwwaadha jechuudha. Yoo sammuun namaa banamee jiraate ta'e sammuun keenya banamaa taanaan sagalicha kana maal goona sammuu keenya keessatti qabanna jechuudha. Kanaaf achitti garuu nuti maalidha? Nuti duwwaadha. Jireenyi keenya duwwaadha. Kanaaf obboloota koo hin gubina macaafa qulqulluu. Hin gubina firdii ofirratti hin dabalina. Amantaa nama kamiyyuu immoo kabaja. Bakka nama kamiyyuu jaaladha. Waaqni keenya immoo nama mormaa nuun hin jenne Waaqayyoodhaaf iddoo Waaqayyoo buutanii firdii isin faradina hin mormina. Garuu maalidha? Wangeela mootummaa Waaqayyoo dhugaa ba'a. Iddoo hundumatti deematii maal godhaa? Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa saba hundumaayyuu bartoota koo godhaa. Godhaa jechuun isaa sun immoo dirqamaan bartoota koo godhaa yookiin immoo duukaa buutota koo godhaa hin jenne. Namni itti amanuu barbaadu mirga isaa itti amanuudhaaf lakkinaaf fayyaa anatu jireenya jiraata yoo jedhee itti amana. Kanaaf achi mootiin nuti giddisiisne gara mootummaa Waaqayyoo gara wangeelaa kanatti fiduu hin dandeenye. Garuu gaheen keenya lallabuudha. Lallabe dubbadhu. Kun yeroodha yeroo miti osoo hin jedhin sagalee Waaqayyoo maal godhi dubbadhu. Kasirraa barbaachisu maalidha? Dubbachuudha. Lallabuudha. Erga lallabdee mootiin hayi adda baafadheera. Karaan kun na baasa. Karaan kun mootiin na balleessa kan jiru karaa kanatti dhufee maal gochuutii qaba? Wangeela kana amanuutii qaba jechuudha. Kana achitti mootiin nuti deemnee mormina, nuti deemnee lolla, nuti deemnee dheeqamna, nuti deemnee sijammar obboloonni tokko ammoo osoo sagalee Waaqayyoo kana xisii tokko hin beekin sammuu keenya keessaa su'aa tokko hin qabatin waanuma baqqaa Yesuus waa'ee Yesuus yeroo dhaamu, waa'ee Nabiyyuu Muhammad yeroo dhaamu, yeroo namoonni arrabsan akka nutti dhaga'amu kan namoota immoo deebisnee arrabsinu. Wangeelli nama arrabsaa hin jedhu, quraanni illee nama arrabsaa hin jedhu.
amantaa kam keessattuyyuu nama harrabsi, nama mormini, nama lolii, nama ajjeesi kan jiru eessaa akka dubbifame hin beeku. Isa harki namaa barreessan alatti jechuudha. Sagalee Waaqayyoo kana keessa garuu haloo hin baafatinaadha. Haloo hin baafatinaa yookiin ijaa hin baafatinaa. Ijaa baasuun kan Waaqayyooti. Hamaa hamaadha ammoo hin jenne. Hamaa maalidha ammoo jedhee hamaa gaariidha ammoo kan jedhutu caafamee jira jechuudha. Waan namoonni hamaa nurratti godhaniif nuti deebisnee hamaa irratti goonu osoo hin taane hamaa isaan nurratti hojjetan sana ammootiin nuti gaarii goonetu deebisuutii qabna jechuudha. Kanaaf obboloota ko dhiisaa wanti akkasii bu'aa isiniif hin qabu. Eenyumaafiyyuu bu'aa hin qabu. Nama karaa sanaanii fayyeen argine. Nama karaa sanaanii gara jireenyatti deebi'een argine. Nama karaa sanaanii sirrate hin argine. Nama loluudhaan, nama dheekkamuudhaan, nama ajjeesuudhaan nama jireenya bara baraa argate hin argine. Nama Yesuusitti amaneetu jireenya bara baraa arge garuu argeedha. Maaliif jennaan anaadha karaan abbaatti geessu. Dhugaan jireenya karaan anaadha jedheera waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Yesuusitti amanii hin fayyita. Yesuusitti namanu yoo jettes immoo mirga qabda jechuudha. Mirgi kee guutuudha malee mirga sarbamaa miti jechuudha kan nuuf kenne. Kanaaf obboloota koo of eeggannoo haa goonu isiniin jechuun jaalladha. Gaafa waan tokko balleessinu namoota nu duubatiif akkasuma immoo ijoollee keenyaaf, maatii keenyaaf, obboloonni keenya xixiqqoon warri nu duuba jiran viidiyoo yeroo hojjennu viidiyoon kun boruuf ta'a maalirraa baratanii darbu. Dhaloota boruutii oomishuudhaa fi har'a ofii keenya deemsa keenya kallattii kamiiniyyuu maal gochuu qabna sirreessuutii qabna jechuudha. Kanaaf jaalala Waaqayyootiin hin gubinaa macaafa qulqulluu isiniin jechuun dhaamsa kooti. Obboloota akka kana gochaa jiraniif immoo isin warroonni amantaa Pirootestaantii taatanii Waaqayyoon kadhadhaa fi maaliif jennaan warra isin ari'ate ari'adhaan jenni diinota keessan jaalladhaa warra isin ari'ateef maal godhaa kadhadhaa. Warra isin ari'ateef diinota keessan jaalladhaa. Warra isin ari'ateef immoo maal godhaa kadhadhaadhaa jedhe malee deebi'atee ari'adhaan hin jenne. Wangeelli keenya kana nu barsiifne jechuudha. Kanaaf nuti hin ari'anna osoo hin taane maal gochuutii qabna reetii kadhachuufii qabna jechuudha. Nama kam nama dogoggoree jiru nama karaarraa kaatee jiru jechuudha. Kanaaf wangeela keenya akka taanetti fayyadamnu akka ta'utti yoo fayyadamne ofii keenya illee gufannaa oolchine namoota biroollee gufannaarraa oolchuutii qabna jechuudha. Kanaaf gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaadha. Tarii warroonni itti gadditan yoo jiraatan amantaa nama kamiyyuu tokko hin barbaadu dhiifama isiniin jechuun barbaada. Garuu mootiin walii keenyaaf kabaja haa qabaannu. Gaafa nuti wal kabajaatii jiraanne Itoophiyaa iddootti deebisuu dandeenya jechuudha. Biyya keenya iddootti deebisuu dandeenya jechuudha. Tokkummaan jaalalli nagaan gidduu keenya hin jiru yoo ta'e mootiin wal kabajni hin jiru yoo ta'e mootiin biyya keenyaaf illee tokkummaa nagaa akkasumaan dhangalaasnee dubbanna malee deebisuutii hin dandeenyu jechuudha. Yoo nuti tokko taane bakka. Keessattuu amma obboloonni biyya hambaa jirtan mee maal keessaa waaqni akkasiin baasee dhufe beektu? Iddoo akkamii akka jirtan beektu? Waaqayyo gaafa kara biyyaa nu baasee biyya hambaa kana keessa nu fidu tokkoon keenya waan meeqarra dabarree dhufne gaara meeqa qaarinee dhufne laga meeqa ceenee dhufne har'a mootiin Waaqayyo iddoo sanatti na deebisaa. Boruun kiyya kaleessi kiyya kana ture iddoo ka'a namni tokko jechuudha bakka ka'eetii dagachuutii hin qabu bakka kaatee hin dagatiin bakka kaleessa Waaqayyo si fidii hin dagatiin namni bakka dhufeetii dagatu jedhe bakka seenaadhaaf yoo namoonni akkasii barbaachisoo miti jechuudha. Kanaaf seenaan dagatina iddoo dhufaatii keessanii hin dagatina. Isiniin jechuun jaalladhaa kabajaan jaalalaan tokkummaadhaan walii wajjin yoo jiraanne Itoophiyaa iddootti deebisuu dandeenya. Biyyi keenya illee nagaa ta'uu dandeessi. Dhaloonni baay'een nagaa ta'uu danda'anii. Kanaa achitti garuu nagaan hin jiru jechuudha. Nagaan hin jiru. Nagaan kan jiru immoo as keessa jechuudha. As keessa qoricha kana fayyadama. Wangeela fayyadama. Wangeelatti amana. Wangeelatti gaafa amantan fayyinni keessan guutuu ta'a. Nagaan keessan guutuu ta'a. Kanaa achitti nagaan keenya guutuu miti. Rachaatuma jiraata. Kanaaf wal kabajuun, wal jaallachuun aadaa keenyas akka Oromootti safuudha malee jechuudha. Safuudha. Oromoon safuu beekaa. Kanaaf safuu hin cabsina. Safuu hin cabsina. Shamarreen safuu cabsitu gaarii miti. Manguddoota ta'uu ishee abaaraa. Abaarsi namoota irraa nuti dhufumu gaarii miti. Waaqayyo akkasii haa godhu nuun hin jedhinna. Adaraa keessan.
Maaliif abbaan keessanii fi haati keessan gaafa isin abaaran abaarsa qabdu yoo ta'e dhugaa dubbachuuf taanaan ergiyyuu gahuu hin dandeessan. Namoonni miidiyaa irratti nu ilaalan gurguddaatu jira, xixiqqaatu jira, baay'eetu ilaala jechuudha. Kanaaf gaafa wangeela kun agam garaan isaanii caba warri gatii itti kaffalanii dhufan baay'ee jira. Akka keenya kanallee miti jechuudha. Nuti wangeelatti waan gatii baasne hin qabnu. Garuu Yesuus gatii nutti baasee gatiidhaan nu bitateera. Garuu mootiin akkaataa dhufaatii isaa sana yoo yaadanne waan kana gochuurraa of qusachuutii qabna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Guyyaa har'aatiif kanan qabadhee dhufe kanumaadha isiniin jechuun jaalladha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadha. YouTube kana mootiin share like godha. Walii keenya haa guddisnu, walii keenya haa jajjabeessinu. Yaada keessa keenya jiru mootiin waliif haa qoonnu isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaanii nuti walii keenyaaf jajjabina waan ta'eef isiniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu, eebbifamaa. Shalom.